Har'a hedduu takkan gammade jechuudha. Hedduu takkan gammade. Maal gammadde jechuun keessaniin oolu hordoftoota kiyya. Hedduun gammade dhugaa dubbachuudhaaf yaa wanta hojjettu irratti garuu abdii kutatina wanta siniin jedhu keessaa ani gammachuu kootu keessatti abdiillee hin kutadhu waan tokko na dide jedheemmoo tokkicha saniin qofaan hin deemu jechuudha. Amma ashama akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isin haa baay'atu akkam jirtu kan obboleettiin keessan nagaa guutuun qaba galata waaqayyoo isin jecha. Egaa warroonni chaanala kiyyaaf immoo harawataata sabiskiraayibii gochuudhaniin maamila keenya ta'aa warri as jirtan immoo galatooma ulfaadhaa isiniin jedha. Egaa maal gammaddee jechuun keessaniin oolu ani wanti gammade jechuun gorsallee isinii ta'a akkasuma immoo anillee gammachuu koo isinitti qoodachuu barbaada jechuudha. Akkuma beekamu ka yuutuubii ijoollee baay'een siifantuu bidhaan na beektanii irra caalan keessa siifantuu bidhaan na beeka hundi isaanii jechuudha. Yuutuubiin siifantuu kun yeroo baay'ee adabbii natti guddata. Galata waaqayyo adabbii qabas jedhee ani waanan isin qabu abdii isin kutanne isarratti sinuman hojjedha hagan danda'etti jechuudha. Akkasuma isni nadide jedhee hin dhiifne isarratti sisuman hojjedhu kabiraa immoo hojjedhe dhugaa dubbachuu fi ani waan isin jedhullee hin qabu hordoftoota kiyya dhugaa ani bakka waanuma jedhee dubbadhullee na dhibaa gizee tokko jechuudha. Ji'a muraasa keessatti jechuudha. Yaa torbee lama keessatti garuu yuutuubii suni qaroo miidiyaa kan jedhu yookiin burtee tuubii yookiin qaroo miidiyaa suni torbee sadi keessatti kan moonii naa taasistanii hedduu takka galatuma ulfaadhaa isin jaalladha. Akkasuma viidiyichi isaatillee sirriitti deemee jira. Ijoollee baay'ee naa ilaalee hordoftoota baay'eedha jechuudha. Akkasuma sabiskiraayibii isaallee naa deemee jira. Hordoftoonni kiyyaallee hedduu takka hamilee naa godhan jechuudha. Anatu jidduudhaan hin dhaabee xiqqoo ishii hin jira kaa jireenyi biyya ormaatuun baay'ee nama qabdi. Isa kanaaf xiqqoo ishii duubatti jedhe malee hedduu takka naa deemaa jira. Ammallee galatoomaa ulfaadhaa isin jechuu barbaada. Har'a immoo maal gammaddee jechuun keessan hin oolu. Wanti gammadee walumaa qoodanna kan wanni gammachuu kiyyaatti isin dhuffadhu waan ta'eef chaanaalli kiyya kaa inni tokkoffaa sunillee naa deebi'ee jira galata waaqayyoo naa deebi'ee jira jechuudha. Kanaaf immoo hordoftoota kiyyaachiinillee na hordofaaye namni asitti osoo hin taane ani dhugaa dubbachuuf asitti miti waan dabarsuu fedhii guddaa qabu gara biyyaatti jechuudha. Biyyatti osoo hin taane biyyattan irra waan hojjechuudhaaf waanan karoorfadhee fi isaaf jechuudha galata waaqayyoo hundumaaf gargaarsa keessan hundisaatu jechuudha. Kan qaroo miidiyaallee isintu na gargaaree moonii naa taasisee akkasuma viidiyoota kiyyallee naa daawwachaa jirtanii hedduu takka galatoomaa hedduu takka isin jaalladha hedduu takka naa galatoomaa akkasuma immoo gammachuun kiyya gammachuu keessanii hedduu takka naa galatoomaa siifaniin koos naa deebi'ee jira galata waaqayyoo isiniin jechuu jaalladha. Kanaaf immoo warroonni chaanala kiyyaaf qaroo miidiyaadhaaf illee maatii taatanii akkasuma siifaniidhaaf illee maatii ta'uun dagatinaa isiniin jedha. Chaanala lachirrattu galee hojjechuudhaaf abdii guddaan qaba jechuudha. Waaqayyo hoo na gargaare hunduma caalaa waaqayyo kan nama gargaaru jechuudha. Ilmi namaa hin karoorsa. Kanaaf abdiin kutatinaa isiniin jechuu barbaadatan bakka kanatti gammachuu koo qofa osoo hin taane in barumsa hin argattan. Wanta tokko kallattii tokkoon gaafa isin didu yookiin kallattii tokkoon wanti tokko gaafa isin qabu dhiistaniitu hin dhiisina. Kallattii biraatiin yaala. Amma fakkeenyaaf duraanuu nan akkas ijoollee baay'eetu bana lakkii dhiisitiin nyaataa rakkoon qabu kan naan jedhanii turan baay'eetu jira jechuudha. Yeroo tokko baay'eetu fa'aatti dhiphachaa ture siifantuubii kanarratti jechuudha. Adabbiin harkaa guddatanii maal akka ta'e hin beeku. Innaa kanaaf ijoolleen dhiisii bana dhunaan jireenya baay'ee jira bakka kanaan banaa waan akkasii jechaa ture. Garuu immoo bakka taman ka'anii qaroo miidiyaa kanarratti ka'ee hoggasuma viidiyichi isaan adeemee sa'aatiin isaa hoggasuma naa guutee hordoftoonni kiyyallee hedduu takka na daawwatanii turanii haa galatoomanii ulfaadhaa ijoolleen hundi keessanuu dhugaa rabbii waan isin jiruun qabu onnee kiyya keessa jirtu dhugaa rabbii dubbachuudhaa fi amantaadhaan kutaadhaan hundoo isin qoodin jechuudha.
hedduu sin jaaladha akkasuma moo hordoftoota kiyya waa hundumaayyuu kan gallee walii barsiifnu ta'a waa hundumaayyuu kan biyyatti dabarsu ta'a waaqayyoon immoo ani ji'a muraasa booda gara biyyaa galee immoo yaa neetwoorkiin sin jira waan ta'eef hedduu waan barumsa qabu waan irraa barachuu qabdanii waan baqa hagara jedhee isinitti himuu hin danda'u maaliif kaka'umsa guddaan qabaa namallee gorsuudhaa fi akkasuma immoo wantoota garaagaraa namatti agarsiisuudhaan rakkattoota gargaaruudhaan fedhii guddaan qaba jechuudha waaqayyoon ittiin nu gahu isiniin jechuu jaaladha hordoftoota kiyyaa kanaaf waan hojjetan tokko irratti immoo abdii hin kutatinaa isiniin jechuu barbaada waan hojjetu tokko irratti gaafa hojjettu abdii hin kutatin bakka abdii yoo kutachuu baatte mata anama siifanii kana abdii illee hin kutanne yeroo lama na adabe lachii irrattuu abdii hin kutanne inuma wajjin deemaa ture akka namni ifatee gate sanis hin ganne ergam qaroo miidiyaas banadhe jechuudha kanaaf isinillee abdiin kutinaa isiniin jechuu barbaada kanaaf hordoftoota kiyya waan hojjettan tokko irratti abdii hin kutatinaa isiniin jechuu barbaada isiniin jedha hordoftoota kiyya kanaaf jabaadhaati isinillee hojjedhaa hojiin kallattii garaagaraatiin argama bu'aan garaagaraa kallattii garaagaraatiin argama dhugaa dubbachuu fi yaa ilmi namaa isa osoo hojjete karoora kallattii hedduun bu'aa argata kan jedhuyyuu anaayyuu gaafii natti jechuudha kanaaf waan hojjetan tokko irratti jechuudha yeroo biyya galtanillee ta'ee biyya alaattillee jiraattee biyya keessas jiraattee jechuudha fakkeenyaaf isin fudhe yeroo biyya galtaniyyuu namni kallattii tokko qofaan hojjechuu qabdan hojiin kallattii tokko qofaan miti kan milkaa'an dhugaa isiniin jedha hordoftoota kiyya kallattii garaagaraatiin milkaa'uu dandeessa fakkeenyaaf kallattii yoo isiniin jedhu fakkeenyaaf amma gizee daldala tokko gaafa biyya gallee yookiin fi waa banana suuqii tokko banana daldala wayii babbanana waan mata haa ta'u xiqqoo isaa ta'u jabaa isaa ta'u wanta hunda keenya dandeenyu banana mati waa san biratti illee waan biraa dabalata hojjedhu fakkeenyaaf keessattuu nuti ijoollee baadiyyaa irra caalan ijoolleen baadiyyaa kun maatii kee biratti lafa qotachuu dandeessaa bitattee qotachuu dandeessaa kallattii garaagaraatiin akkasuma abbaa manaa kee wajjin hojjettee lukkulee horsiisuu walii aannanii horsiisuu wantoota garaagaraa gaafa hojjettu bu'aa baay'ee argatte jechuudha fakkeenyaaf gaafa daldala sanis hojjettee horii aannanii tokko yookiin lukkulee waan akkasii qonna manaa agartee gaafa tokko si kuffise tokko si kaasa jechuudha laa agartee wal bira gaafa qabdu tokko si kaasaa tokko si kuffisa jechuudha kana kallattii garaagaraatiin deemuu qabdanii jechuudha kallattuma tokko qofaan hin deemina hojiin kallattii baqa waa si danda'amu kallattii lamaan deemu baqa sadi illee si ulfaachuu danda'a waan ta'eef kallattii lamaan deemu tokkoffaa yoo daldala qabaatte qonna biratti qabaadhu yoo daldala qabaatte lukkulee biratti horsiifadhu yoo daldala qabaatte horii aannanii tokko biratti horsiifadhu yoo daldala qabaatte waan adda addaa cinaatti qabaadhu siin jedha kanaaf kallattii adda addaatiin gaafa jettu gaafa tokko si kuffise tokko si kaasa jechuudha kanaaf ilmi namaa akkasitti yeroo gabaabduu keessatti waan guddaa irra gahuu dandeessanii jechuudha kanaaf hordoftoota kiyyaa waan akkasii hojjedhaa siin jechuu barbaada kanumaa fi dhaamsa dabalataa immoo isiniifin waan barbaadanis na gaafachuu dandeessanii waan hojjechuu qabdanis yoo ta'e asittis ta'e biyyattis ta'e waan danda'amu walumaan gallee laallee akkaataa isin hojjettanis akkaataa namni jijjiirama agarsiisus walumaan waliin dubbannas isiniin jedha hordoftoota kiyyaa kanaaf immoo jabaadhaa abdiin kutatinaa isiniin jedha keessattuu qimamocha mana madaamii qarshii kee qofa qabadhu amshirin hojjettanii gallaan jechuudha. Naa akkasiin jedha nagaa ta'a fayyaa ta'a viidiyoo biraa walitti